jalqabarratti waraanni bilisummaa Oromoo jidduu gala Oromiyaa kaaba lixa shaggar keessa socho'u tarkaanfii loltoota bilxiginaa qulqulleessuu gaafa sadaasa 17 bara 2020 takkaa fi sadaasa 18 2020 takka aanaa hidhabuu abootetti fudhateen meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu beeksise. Lola gaggeeffameenis inspektaroota murna bilxiginaa hawaasa naannichaa dararaa turan dabalatee waraana bilxiginaa hedduu du'aan adabuu meeshaa waraanaa hedduus hiikkatuun mirkanaa'ee jira. Gabaasa dabalataa Muhammad Fantaalleetu isiniif dhiyeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa kaaba lixa shaggar keessa sossoo'u tarkaanfii loltoota bilxiginaa qulqulleessuu gaafa sadaasa 17 bara 2021 fi sadaasa 18 bara 2021 aanaa hidhabuu abooteetti fudhateen meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu beeksise. Lola gaafa sadaasa 17 bara 2021tiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa humnoota sirnaa aangorra jiru tiksan irraa kilaashii 27 hiikkachuun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuun ibsame. Lola jabaa gaafa sadaasa 18 bara 2021 gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa kaabaa aanaa hidhabuu abooteem ganda amummaa machaaraa bakka dhangaggoo jedhamutti inspektaroota murna bilxiginaa hawaasa naannichaa dararaa turan dabalateem waraana bilxiginaa hedduu du'aan adabuu odeessi dirree qabsoorraa nu dhaqqabe ni mul'isa. Aanaa kuyyuu magaalaa Garba Gurraachattis waraana sirnichaa nama hidharraa baasee ajjeesu dabalateem humna bilxiginaa tiksurratti tarkaanfiin fudhatamuun ibsamee jira. Lola kanaanis loltoota bilxiginaa 53 inspektar Mokonnon jedhamu kan hawaasa Oromoo naannichaa dararaa ture waliin du'aan yoo adabu 35 ol madeesseem lama immoo booji'ee jiraachuutu addeeffame. Gaba meeshaatiin BKM tokko Sniperii lamam kilaashii H28 hidhannoo guutuu waliin raadiyoo kool tokkoo fi meeshaalee biroo booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuun waraana bilxiginaa magaalaa Aanichaam ejereetti dachaate tarkaanfii xumuraaf waraanni bilisummaa Oromoo marsee jiraachuutu himame. Gaafuma sadaasa 18 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo aanaa dagam ganda leemman qarree kooraa galgala kaampii loltoota gabroonfataa seenuun dhukkaasa baniin loltoota bilxiginaa 11 ajjeesee 7 madeessuun tokko ammoo booji'ee jira. Gama meeshaan kilaashii AKM 10 hidhannoo guutuu waliin booji'uun dantaa galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu odeeffannoon dirree lolarraa OMN dhaqqabe ni mul'ifti. Tarkaanfii wal fakkaatuun aanaa kuyyuu magaalaa Gabra Gurraacham tarkaanfii ilaalessaa kaampii poolisaa irratti fudhateen dhiiga qeerroo fi qarree Oromoo dhangalaasaa warreen bahan inspektar Abbabee Tafarraa fi inspektar Darajjee namoota jedhan dabalatee loltoota bilxiginaa 17 ajjeesee sagal madoon adabuu meeshaalee hiikkatee jiraachuu OMN odeeffatee jira. Oduu keenyatti aanuun humni ittisaa Tigraay duula taasisaa jiruun magaalota dabalataa hedduu qabachuu kamaandii poostiin loltummaa Tigraay beeksise. Duula waraana bilxiginaa irratti taasifame kanaanis magaalota akka Mahal Meedaa, Degoloo fi kanneen biroos to'annoo humnoota Tigraay jala ooluu mirkaneessee jira. Ibsi kamaandii poostii loltummaa Tigraay kun babal'ina oduu kanaa Muhammad Fantaallee amma sakkeettaanatu isiniif dhiyeessa. Humni ittisaa Tigraay duula taasisaa jiruun magaalota dabalataa hedduu qabachuu kamaandii poostiin loltummaa Tigraay beeksisee jira. Aanota Walloo gama lixaa fi Shawaa kaabaa naannoo Amaaratti humnoota bilxiginaa haleeluudhaan injifannoo gonfachuu isaa kan ibsi injifannoo kamaandii poostii loltummaa Tigraay. Imala isaa kallattii kibbaa fi kibba lixaatiin gara Finfinneetti taasisaa jiru milkiin itti fufee akka jirus mirkaneessee jira. Duula waraanaa bilxiginaa irratti taasifame kanaanis magaalota akka Mahal Meedaa, Degoloo fi kanneen biroonis to'annoo humnoota Tigraay jala oolu mirkaneessee jira. Ibsi kamaandii poostii loltummaa Tigraay kun kallattii kanaanis humnoonni Tigraay haleellaa isaanii itti fufuudhaan gara magaalaa Maarraabiitee saffisaan imalaa jiru jedheera. Bifa wal fakkaatuun humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi ittisa Tigraay magaalaa Shawaa Roobiit keessatti waraana bilxiginaa marsuun haleellaa irra jirra jedheera. Ibsi injifannoo kamaandii poostii loltummaa Tigraay baase. Humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi TDF guyyootaaf eega magaalattii marsuun humna waraana bilxiginaa fi finxaaliyyii Amaaraa lolaa turanii booda guyyaa har'aa gara magaalaa Shawaa Roobiit seenaa akka jiran maddeen keenya naannicharraa beekuun danda'ameera.
yeroo ammas kutaaleen magaalaa Shawaa Roobitii fi naannoo isii bakkoonni Arab Taraaraa Barbaree Wanz karra jajjabaa mangisti taraaraa fi qobboo taraaraa jedhaman guutummaatti humna waloo Wbon fi TDF'n to'atamuu isaanii OMN jiraattota magaalattii irraa mirkaneeffatee jira. Caasaan bulchiinsa bilxiginnaa Shawaa Roobit guyyaa kaleessaa baankiiwwan hunda keessaa mallaqa baasuudhaan gara Dabra Birhaanii fi Finfinneetti akka baqatanis maddeen keenya magaalattii himanii jiru. oduu keenya birootiin godina Shawaa Lixaa naannootti humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa ajjechaa jimlaa raawwataniin lubbuu namoota hedduu dabarsuun dhaga'ame. Gocha ammeenyaa guddaan dhalattoota Oromoo irratti dagutti raawwatame kanaan manneen hedduun humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraatiin gubachuunis himamee jira. Gabaasa Muhammad Fantaallee qindeessinee Maamartu dubbisa. godina Shawaa Lixaa naannootti humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa ajjechaa jumlaa raawwataniin lubbuun namoota hedduu dabruun dhaga'ame. humnoonni hidhatan kunneen gaafa sadaasa 19 bara 2021 haleellaa ganda mattuu qeembee jaamu keessatti raawwataniin yoo xiqqaate lubbuun namoota 14 dabruu dhalattoonni aanaa naannoo OMN'f yaada kennan ibsanii jiru. Gochaa hammeenyaa guddaan dhalattoota Oromoo irratti dagutti raawwatame kanaan manneen hedduun humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraatiin gubachuunis himamee jira. Humnoonni kunneen gareen hidhatanii bakka biraarraa dhufuun isaan duraanuu aanicha keessa qubsiifamanii turaniin waltaanii gocha kana nurratti raawwatanii jiru jedhu dhalattoonni aanichaa. Yeroo gochi kun raawwatamutti humni nageenyaa mootummaa garas jiru ummanni akka ofirraa hin ittifneef dhalattoota Oromoo irratti roorrisuu bira dabree gocha kana dhaabsisuuf tarkaanfii fudhate kan hin jirre ta'uu maddeen odeeffannoo keenya nuuf ibsanii jiru. Gochi kun raawwatamuun dura dhalattoota Oromoo garas jiraatan irraa hidhannoon hiikamee jira jedhani. Gocha fiinxaaleeyyiin Amaaraa kaleessa ganama naannoo sa'aatii 2:00 raawwachuun isaanii himameen namoonni rasaasni itti roobsamee ajjeefaman keessaa 5 miseensa maatii tokko ta'uu fi martuu boolla tokkotti kan awwaalaman ta'us OMN odeeffatee jira. Yeroo ammaa ummanni gandoota aanaa naannoo Mattuu Sillaasee, Biloo Aabboo, Mattuu Aabboo, Tulluu Silmii, Biloo Waayyuu, Taltallee fi Beerree jaaman keessa jiraatus rakkoo guddaa keessa jiru jedhu dhalattoonni aanichaa. Ummanni mana isaa dhiisee bosonatti baqachuuf dirqamee jira. Manneen gubataa jiru. Tajaajilli bilbilaa fi intarneetii cufamee waan jiruuf nama jiruu fi kan du'ellee adda baasnee beekuu hin dandeenye jedhani. Haalichi hammaataa ta'uu ibsuun gaagaamni caalu akka hin mudanneef birmannaan hatattamaa ummata rakkoo keessa jiruuf taasifamuu akka qabus gaafatanii jiru. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuttis gocha wal fakkaatu raawwachuun namoota nagaa hedduu ajjeesanii qe'ee dhalattoota Oromoo hedduu barbadeessuun gandoota aanichaa 10 ta'an qabatanii jiraachuus OMN gabaasuun ni yaadatama. Sirni aangorra jiru gochaa humnoota kanneen raawwatamu dhaabsisuuf yaalii taasisuu tokkollee kan hin jirre ta'uun itti fufiinsaan lubbuu namaa akka gaaga'amu taasisee jira. Oduma wal fakkaatuun Wallagga Lixaatti dargaggoonni 4 waraana Abiy Ahmadiin ajjeefamani. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen waa gaarii guddinaa Maashoo Malaakuu Baaruu Dhufeeraa fi Abdiisaa Lammeessaati. Dargaggoota ajjeefaman kana keessa barattoonni yuunivarsiitii irraa eebbifamanii hojii barbaadaa jiranis keessa jiraachuutu himama. Gabaasni kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Sabii ganda baadiyyaa Arroojii Jaamuu keessatti waraanni bilxiginnaa dargaggoota 4 bakka tokkotti ajjeesuun dhaga'ame. Ajjechaan suukanneessaan kun kaleessa sadaasa 19 bara 2020 akka ganama keessa toora sa'aatii 2tti kan raawwatame wayita ta'uu dargaggoonni ajjeefaman 2 jiraattota aanaa Laaloo Sabii ganda Arroojii yoo ta'an 2 ammoo jiraattota aanaa Gimbii ganda Suphee Ujukaa kan jedhamanidha. Dargaggoonni ajjeefaman namoota nagaa siyaasaa kamuu keessaa qooda hin qabnedha. Akkanumaan daandiirraa qabamanii ajjeefamanii jiru jiraattonni garasii dubbifne. Dargaggoonni kunneen mana obbo Mitikuu Kitilaa Jaamu waraanni Abiy ibidda itti qabsiisee gubaa wayita turetti daandiirraa itti goranii ibidda dhaamsaa turani. Sanbooda humnoonni kunneen dargaggoota kanneen akka ajjeesanidha odeeffanne. Waraanni bilxiginnaa maqaa duula shanee balleessuu jedhuun naannoo san keessa socho'aa kan turan yoo ta'u mana jiraattota gubaa turus maddeen keenya himanii jiru.
dargaggoota nagaa qe'ee ofii keessa jiraatan rasaasaan ajjeesanii deeman kan jiru madda keenya kuni naannichatti ajjeechaa fi reebicha akkasumas hidhaan humnoota mootummaatiin uummata irratti raawwachaa jiru kun kan daangaa dabreedha jechuun dubbata. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen Gaarii Guddina, Maashoo Malaakuu, Baaruu Dhufeeraa fi Abdiisaa Lammeessaa kan jedhaman ta'uu madda keenya himee jira. Dargaggoota ajjeefaman kana keessaa barattoonni yuunivarsiitii eebbifamanii hojii barbaachaa jiranis jiraachuu dubbata. Ajjechaa suukanneessaa kanaan gandattii rifaatuu keessatti kuftee jirti kan jiru namni Wbon dubbise. Humnoonni badhaadhinaa erga ajjeesanii booda dogongoraan ajjeesuu maatitti himanii jira. Jiraattota gandichaa kanneen ilmoon namaa dogongoraan ajjeefamuu hin qabu jedhan baay'inaan 10 ol ta'an ammoo konkolaataadhaan waajjira nageenyaatti fe'amanii waajjira poolisii aanaa fi gandatti hidhamuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Kiiramuu keessattis gochi kanaan dura raawwatamaa jiru cimee itti fufeeti jira. Barreessaa fi qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaa dabalatee namoonni kanneen biroo hedduun Finfinnee keessaa humnoota mootummaatiin butaman. Maqaa labsii yeroo muddamaatiin Oromoonni butamaa jiran kunneen eessatti akka isaan hidhamanii fi haala kamirra akka isaan jiran wanti beekamaa ta'e jiraachuu dhabuu miseensi maatii hidhamtoota kanneen Wbonitti himanii jiru dabalata qabna. Barreessaa fi qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaa dabalatee namoonni kan biroo hedduun Finfinnee keessaa humnoota mootummaatiin butamuu isaanii Wbon odeeffate. Barreessaa Yaasoo Kabbabaa ajjeefamuu artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda sabboontoota Oromoo hidhamanii turan keessaa tokko yoo ta'u, ji'a muraasa dura hiikamus ammas yeroo lammataaf mana jireenyaa isaa keessaa poolisiidhaan qabamu maddi keenya Wbonitti himee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti sabboontoonni danuun butamanii jiraachuu yeroo garagaraatti gabaasaa turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u, erga labsiin yeroo muddamaa labsame as shamarran osoo hin hafin dargaggoon Oromoo mana jireenyaa fi bakka hojiitti butamaa jiran jechuudhaan maddi keenya Wbonitti himee jira. Guyyoota muraasa asitti obbo Masfin Ittanaa, Daani'el Ayyaanaa, Yaasoo Kabbabaa, Caaltuu Asfaw, Bilisummaa Mangashaa, Maarqos Gannatii, obbo Nugusee Tufaa, obbo Abdataa Hundeessaa fi Shaalloo Nadhii kan butaman yoo ta'u, miseensota maatii tokko keessaa ammoo Baddiluu Hundeessaa, Hawwii Baddiluu, Ayyaantuu Baddiluu humnoota mootummaatiin ukkaanfamuu isaanii maatiin Wbonitti himanii jiru. Namoota maqaan isaanii heeraman kunneen warra maqaan isaanii beekamuu fi kanneen Wbon madda isaa argate qofa wayita ta'u, torbaan tokko asitti magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachuu fi Oromoo ta'uu isaanii qofaaf namoonni danuun butamanii hidhamaa jiraachuu maddi keenya Wbon dubbise mirkaneessee jira. Maqaa labsii yeroo muddamaatiin Oromootni butamaa jiran kunneen eessatti akka hidhamanii fi haala kamirra akka isaan jiran wanti beekamaa ta'e jiraachuu dhabuu miseensi maatii hidhamtoota Wbon dubbise himanii jiru. Yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinnee keessatti hidhaa fi sakatta'iinsi hammaachuu faana dha'uun sabboontoonni Oromoo dararamaa jiraachuu akkasumas ammoo kanneen humnoota mootummaatiin butaman bakki isaan geeffaman wallaalamuun yaaddoo ta'uu miseensonni maatii ni dubbatu. Gaazexeessitoonni Oromiyaa Niiws Neetwork Finfinneetti humnoota badhaadhinaatiin ukkaanfaman. Gaazexeessitoota idilee televezyiinii Oromiyaa Niiws Neetwork kan ta'an Biqilaa Amanuu fi Dachaasaa Wiirtuu guyyaa kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti ukkaanfamuun qabamuu isaanii maddeen keenya Wbonitti himanii jiru. Gaazexeessitoota idilee Oromiyaa Niiws Neetwork ta'uun tajaajilaa turan namoonni lamaan kunneen sababa maaliif akka qabaman hamma ammaatti wanti beekame jiraachuu baatus maqaa labsii yeroo muddamaa jiruun hidhaan jumlaa Oromoota Finfinnee jiraatan irratti raawwatamaa jiraachuu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Miidiyaalee Oromoo Oromiyaa keessa taa'uun sagalee uummataa ta'uun tajaajilaa turan keessaa Oromiyaa Niiws Neetwork tokko yoo ta'u, humnoonni badhaadhinaa yeroo adda addaatti hojjettoota dhaabbatichaa hidhaa fi doorsisaa ture jira jechuun waa'ee hojii gaazexeessitoota kanaa Wbonitti himee jira. Gaazexeessaa Biqilaa Amanuu fi Dachaasaa Wiirtuu yeroo qabaman konkolaataadhaan fuudhamuu isaanii malee hanga ammaatti bakki isaan itti hidhamanii fi jiran beekamaa akka hin taane maddi keenya Wbon dubbise himee jira.
Godinaalee Harargee lamaan Arsii dheeraa fi kanneen afan biroo hedduu keessatti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf kan oolu jechuun maallaqa hawaasa irraa sassaabuuf dirqamni gubbarraa laatame jechuun hawaasni doorsifamaa jiraachuun himame. Harargee bahaa fi lixaatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irraa barsiisota walitti qabuun maqaa haala yeroo irratti mariisifna jechuun mindaa keessanirraa kan ji'a lama raayyaa ittisaatiif mallatteessuu qabduu jaanii dirqaa jiraachuu kanneen Wbon dubbisee ifoomsanii jiru. Namoonni deeggarsa kana hin laanne shanee fi juntaadha jechuun reebanii hidhaa jiranii jiru. Kanneen dhimmichatti dhiyeenyaan beekane haalli amma jiru hedduu hammaataadha kan jaan miseensota hojjettoota mootummaa keessaa isaan Wbon fi yaada isaanii laatan qaaleensi jireenyaatiin wal qabatee mindaa keenya guutuu kennuun nutti ulfaataa jaani. Arsii dheeraa magaalaa dheeraa keessattis daldaltoonni amma birrii 100,000tti deeggarsa kanaaf oolu kennuu qabdu jechuun doorsifamaa jiraachuun himame. Harargee lixaa aanaa ciroo magaalaa Bakaa fi naannoo ishiitti humnootni sirna aangorra jiru uummata nagaa hidhuu fi dararaa irraan gahaa jiraachuu maddeen himane. Magaalaa Bakaa Araddaa Machaa jaamuun beekamtu keessatti humnoonni hidhatan abbaa Araddaa wajjin ta'uudhaan namoota nagaa obboleessa keessattuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun haadha daa'ima hoosiftuu fi obboleettii isii mana hidhaatti darbatanii jiru jedhu maddeen keenya garasii dubbifne. Obboleeyyan humnoota kanneen hidhamanii dararamaa jiran kunneen maqaan isaanii Hindiyaa Ammee fi Nuriyaa Ammee kan jaaman yoo ta'u magaalaa Bakaa keessaa illee namoonni badii takkaan malee hidhamanii dararamaa jiraachuu odeeffannee jirra. Hayyangaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu narraaf qabanne kanumaan gammaatti daawwattanidha. Oduu teenyarraa odeeffannoo gaarii akka argattan abdiidha qabna. Gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur sagaleetiin Tuujii Muhammad Tunufaana ture. Ani Faayisaa Ilaasii